Tole hordoftoota warqee biyyuutii channelii jala kan jirtan hundumti keessan akkam jirtu maatiin kun nagaa keessanii baga nagaa keessan taatanii waaqayyoof haa galatu nagaa nu taasisee fi egaa maatiin koo yeroo hundumaa viidiyoo nani lakkisu hordofuudhaani laayik sheerii fi akkasumallee koomentii gochaa kan jirtanii guddaa galatoomaan isiniin jechuu barbaada. Akkasumallee hiriyoota keessaniif sheer gootanii miseensa maatii koo akka taanii warri gochaa jirtanii guddaa eebbifamaa obboloota koo. Tole egaa guyyaa har'aa immoo mee afaan oromoo haala barreessuu haala dheerinaa haala gabaabinaa haala akkasumallee mooyyuu jechoota tokko tokko irratti fayyadamu irratti baay'ee keenya inni wafa waan ta'eedhaa fi waanuma baranne irraa wal barsiisna waan ta'eef egaa by the way afaan oromoo gruupii nuti sagalee waaqayyoo keessatti dhageenyu keessatti yookiin waldaa gruupii dhugaaf jiraanna waliin warroonni haala carraa barumsaa hin arganne haalota garaagaraatiin barachaa akka turtan obboleettii keessa yookiin immoo barsiistuu keessan galaanee waliin inni beekama jechuudha. Obboloonnis keessa jirtanina telegiraam irratti akkasuma waatsaap irratti baratamaa ture. Egaa qubee afaan oromoo maal akka ta'e waliin barachaa yeroo dheeraa akka dhufne beekamaadha obboleettii keenya galaanee ifaan jechuudha. Akka adda citees immoo beekamaadha. Sababni isaas egaa biyya hambaa yeroo hundumaa namatti hin toltu waan taateef bu'ii bahii waan qabduuf gidduutti addaan citee ture. Anis immoo boqonnaa yeroo darbe torban darbe keessa boqonnaa yookiin barumsa tokko afaan oromoo kana haalota jechoota isin tuttuqee yookiin immoo isin yaadachiiseen ture. Har'as immoo boqonnaa lammaffaa isaa waliin ilaalla jechuudha. Kanaafiyyuu obboloonni haala barreessuu haala barumsaa argachuu carraa dhabdanii koottaa nu waliitiin baradhaa. Barumsa isa kana qofaan otoo hin taane barumsa sagalee waaqayyoorree barachuu hin dandeessu. Waldaa keenya dhugaaf jiraannaa irratti dhuftanii akkasumallee asiin immoo barumsoota kan foonillee kan nama fayyadanii waliin barannaa. Barumsi umurii lakkaa'u barumsi warroonni kaleessa barumsaa hin arganne har'a maqaa keenya akka barreessinu wanta mana arabaa keessa jirrullee akka dubbisuu dandeenyuuf meeshootarra har'umallee yeroo qabna waan ta'eef otoo abdiin kutatiin barreessuu hin dandeenya, dubbisuu hin dandeenya, barachuu hin dandeenya. Har'umayyuu guyyaa qabna waan ta'eef kottaa sabiskiraayib gochuudhaan maatii ta'uudhaan nu hordofaa affeerraa kooti. Waan kana gootaniif eebbifamaa. Tole egaa barnoota afaan oromoodha. Barnoota afaan oromoo kutaa sadaffaa isaati egaa obboloota koo kutaa lammaffaa isaati. Wayii gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee afaan oromoo irratti mee waa dudubbannu jechuudha. Warrumti baranne jedhamne warrumti kutaa lakkoone barannee yoo jiraanneyyuu afaan oromoo akka seerota isaatti yeroo hin barreessine narraa isinirraa sin argama waan ta'eedhaa fi har'a immoo carraa onlaayinii kan argannee karaatti afaan oromoo sagalee isa dogoggoraa turre barreessuu irratti karaa sirrii ta'een karaa akkaataa afaan oromoo nurraa eegutti barreessuu dubbisuu akkasumallee mooyyuu barsiisuu akka dandeenyuu fi har'a carraa arganneera waan ta'eef hundumti keenyayyuu ani baradheeraan nan beekaa osoo hin taane beekumsuma kaleessa qabdanitti beekumsa akka dabalattanii fi caqasuu qabdu jechuudha. Egaa gabaabbachuu fi dheerachuu afaan oromoodha yookiin immoo gabaabbachuu fi dheerachuu sagalee afaan oromoo jedha. Sagaleen gabaabaa akkamitti uumama? Sagaleen gabaabaan akkamitti uumama? Sagalee gabaabaan akkamitti uumama? Sagaleen dheeraa sagaleen gabaabaa akkamitti uumama? Sagaleen dheeraas akkamitti uumama? Afaan oromoo keessatti dheerachuu fi gabaabbachuun kan dandeenyu dheeressuu yookiin gabaabsuu kan dandeenyu dubbachiiftuu irratti hundaa'uun dubbachiiftoota shanan ni beekna. A, E, I, O, U warroota gadda yookiin torbee darba waliin barachaa turre yookiin immoo akkasumallee telegiraam irratti barachaa turre waan ta'eef isaan irratti hundaa'a. Irraan deebi'aa afaan oromoo keessatti dheerachuu fi gabaabbachuu afaan oromoo keessatti dheerachuu gabaabbachuu kan dandeenyu dubbachiiftuu irratti hundaa'uudhaan dubbachiiftoonni
sagaleewwan gabaabsuus dheeressuus ni danda'u jechuudha afaan Oromoo keessatti jechuudha. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa. Fakkeenyaaf sagalee gabaabaa afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamani dubbachiiftota bu'uura shanan sagalee isaanii gabaabaa fayyadamuun kan uumamanidha. Afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamu dubbachiiftota bu'uura shanan sagalee isaanii gabaabaa fayyadamuun kan uumamudha jedha. Isin galadhee yaada yoon ariifadhee fiigaa jiraadhee na uffolcha. Afaan Oromoo keessatti sagalee gabaabaa kan jedhamu dubbachiiftota bu'uuraa shan isaan A, E, I, O yookiin isinitti mul'ata yaada. Yoo isinitti mul'atu ta'e dhiifama gaa. A, E, I, O, U jechuudha. Dhumarratti as qabeen isinitti argisiisa yoo isinitti mul'achuu dides A, E, I, O, U dha jechuudha. Isaan kuni kan bu'uuraadha jecha tokko gabaabsuus dheeressuus kan danda'anii ta'uusaa asumarraa hubachuu qabna.